dhimmoota furamuu qabu jedhu irratti akka isaan mari'atan nutti himaniiru. Waan bulchitoonni naannichaa jedhanillee yaafanneerra. Dhimma kanarratti pirezidantiin itti aanaa naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waltajjii marii uumuun yoo barbaachise sadarkaa biyyaatti kan paartileen siyaasaa fi saboonni hunduu irratti hirmaatan taasifamuu akka qabu kan isaan dubbatanii addatti dhoksaan Tigraay waliin ta'uu hin qabu yookiin immoo paartii naannichaa bulchuu waliin ta'uu hin qabu jedhanii kan isaan dubbatanii dabalataan immoo himannaa kana dura paartii naannichaa bulchuu mootummaa federaalaa akkasumas immoo paartii badhaadhinarra kaasaa turellee irra deebi'anii qondaaltonni naannicha bulchan akkasumas immoo kanneen marii har'aarratti hirmaatan kaasaniiru. Gareen kun galgala deebi'eera. Dhimma kana yaadachitti walitti qabe kana qondaaltota mootummaa federaalaa waliin akka mari'atudha kan inni eegamu. Gama kaaniin immoo pirezidantiin itti aanaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaan irratti dhimma gumii kana waa barreessanii turanii innis maal inni aktiivistonni garaagaraa jilli gara naannoo Tigraayitti ergame akka mootummaan ergeetti waan barreessaa jiraniif kun dogoggoraa yaada jedhu kan isaan kaasanii tokko akka jaarsummaa ergutti kaan immoo akka jaarsummaa fudhatutti wanni barraa jiru sirrii miti garuu kaka'umsa jila kana akka isaan deeggaran kan isaan ibsanii dabalataan immoo dhimmoonni araara buusuu kun utuu gama koomishinii hundaa'eedhaan raawwatamee bu'uura akka qabaatullee dabalanii kaasaniiru obbo Addisuu Araggaa. Daraaraa Mokonnin bara 1988 godina Wallaggaa lixaa magaalaa Najjootti dhalatee guddate. Waggoota muraasa darbanitti kilaba baankii daldala Itoophiyaa akkasumas Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiilee teenisii biyya keessaa fi alaa irratti hirmaateera. Sadarkaa biyyaatti irra deddeebiin shaampiyoonaa ta'uunis injifateera. Haa ta'u malee imalli inni keessa darbe ulfaataa fi kan qormaanni itti baay'ate akka ta'e BBC'tti himeera. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Mana barumsaa keessatti garee ispoortii adda addaa ture. Maatii keenya keessaa obboleessi koo Obsaa Mokonnin kan jedhamu innis taphataa teenisii minjaalaa ture. Inni yeroo biyyatti galu isarraa teenisii taphachuuf nan bare. Iddoon nuun jirru badaa ispoortiidhaaf amma kanatti iddoo sababii laannii fi carraan argadde hundumaatti ijoollee wajjinis haa ta'u namoota wajjinis haa ta'u biyyaa biyyarra deemeen teenisii taphachuu jalqabe. Achumarraan akkas ta'u jalqabe. Mee Daraaraati jireenya daandii gubbaa yookaan immoo daandii irra akka jiraatte fa'aa dhaga'een ture. Dhugaadhaan wanti kun? Sirriidha. Jireenya daandii gubbaarraa akkamittiin jalqabe yoo naan jettee abbaan koo faadhii xinnoo ishee yeroo ijoollummaa ture irraa du'anii erga irraa du'anii booddee obboleessa beekootiitu jira. Innis guddisee deeman itti na fuudhee galee ture. Yeroo sana barumsa amboodhaan barachaa ture. Tun baradhu. Al tokko mana keessaati dhiibboon sirra hin ga'a. Karaa akkasii maachirra waan akkasiin irra geenya. Biyyattiin deebi'an jedhee gaafan gara Najjootti deebi'u namni na simatu yookaan namni xinnoo ishee na kunuunsu sababii hin turree fi ijoollee sababii hin turree jechuudha. Yeroo sana nama ijoollummaatti si qabu dhabdinaan namni sababii miidhamtuu fi yeroo sana namni na gorsu sababii hin turree fi akkuma dhufeeni harmee haadha kootitti ture isheenis yaa humna qabdu sababii turtee fi daandii gubbaatti galuun dirqama natti ta'e. Daandii gubbaatti ergan galee booddee immoo araada adda addaan qabamuun jira sababii ta'ee fi waan akka caatii, sigaaraa, dhugaatii amala naatee natti dhufe erga sanan jalqabee waggaa 7 wayiin kee ture egaa gara 2004 dhaabe wanta sana deebi'ee dhufe sirriidha. Jireenya daandii gubbaa jiraachaan ture. Mee ati jireenya kee keessatti wanti qormaata natti ta'eera jettee yaaddu maalinni? Nama of biraa dhabuu koteessu jechuun akka ofiisaatti kan itti ilaalu jiraachuu tureedha. Abbaa faadhii koon bira jiraachuu isaaniitti immoo baay'ee sababii hin gadduu fi al tokko deemee nama sabii ta'e humna nan dhabaa. Kanatu natti ulfaata dhee yaada. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboon simbiraan gahaa Itoophiyaatti har'a namoonni 909 koronaa vaayirasiin qabaman kanaanis waliigalatti lakkoofsi namoota qabamanii 3,360 ga'eera. Hanga ammaatti namootni vaayirasichaan du'an 61 yoo ta'u kan bayyaannatan ammoo 738 dha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo Masriin ammas laga Abbayyaatti ishee qofti akka fayyadamtu barbaaduun marii amma eegalle irratti gufuu ta'aa jirti jedhaniiru. Kana kan dubbatan marii Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma hidha haaromsaa irratti taasisan guyyoota 5 qabatee hanga ammaatti maalirra ga'e kan jedhu irratti ibsa yeroo kennanittidha. Qorichi dhukkubsattoota COVID-19 haala yaaddeessaa keessa jiran lubbuu baraaruu danda'u argamuu ogeeyyiin UK ibsaniiru. Qorichi Dexamethasone jedhamu kun rakasa waan ta'eef biyyootii hiyyeeyyii vaayirasichaan wal'aansoo qaban jiranis haalaan gargaaruu danda'a jedhameera.
Qondaaltonni Keeniyaa meeshaalee tatamsa'ina COVID-19 to'achuuf arjoomaan argamanii achi buuteen isaanii dhabame qorachuutti jiru. Meeshaaleen of eeggannoo dhuunfaa Chaayinaan arjoomte kun $2 miliyoona 2 kan baasudha. Miseensa Koongireesii Ameerikaa kan taate dhalattuun Sumaalee Ilhaan Omaan abbaan ishii COVID-19 du'uu beeksifte. Ilhaanii fi abbaan ishee Nuur Mohaammed baqattummaan gara Ameerikaa kan deeman bara 1995tti ture. Taphni Piriimeer Liigii sababa COVID-19 addaan citee ture guyyaan tokkoon booda deebi'ee jalqabuuf jedha. Taphni kun yeroo deebi'ee jalqabamutti bakka deeggartootni hin jirre dirree qullaatti kan taphatamu ta'a. Qoricha busa'aa haayidrookiloorookiin jedhamu yaalii hatattamaa koronaa vaayirasiif oolaa ture bulchiinsi nyaataa fi qorichoota Ameerikaa FDA akka dhaabbatu taasise. Pireezidaant Doonaald Tiraamp garuu qoricha kana yaalii COVID-19 kanaaf fayyadamuu qabna jechuun mormaniiru. Gabaasa keenyattaanuun godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaatti guyyaa har'aa waldhabdee shufeera baajaajii fi poolisii idilee gidduutti uumameen lubbuun nama tokko darbeera. Erga ajjechaan kun raawwatee booda dogongoraan raawwatamuu isaa ibsuun poolisiin kanaan shakkame to'annoo jala ooluu isaa bulchiinsi magaalichaa ibseera. Dargaggoon ajjeefame kun Jibriil Ahmed Nur kan jedhamudha. Yeroo ajjechaan raawwatame ijaan argeera nama jedheerraa BBC'n akka odeeffatetti namni ajjeefame nama waldhabdee gidduu seenedha malee nama poolisoonni barbaachaa turan miti jedha. Ammayyuu taanaatu dubbise. Magaaluma Haramaa keessa bara isfaaltiidha bara. Naannoo ganda qoreetti naannoo ganda 02tti jala. Wayitiin tuni wayitii sa'a 5ti. Maal hojjeta ture gurbaan sun? Fadhii kun gaarii yookaan akkasitti inni yeroo san isalleen turre akkasitti nama biraatti wajjin shufeetticha tuu jiru itti dhufeetti kana mucaa wayii tokko saayiba fayyaa akkamitti inni beeksisanii fi poolisichaniin kabaja'u ati sinaqaa jeetuma bakka qawwee nyaachifate nuti akka tapha wayii seenee bakka kanuma bakka qawwee banuu okee mucaan silaa saayiba fayyaa san beeki mucaan kan gartee gaarii gaafa kun bakka miskiina akkasitti bakka dhibeedhamu mucaan saayiba fayyaa sanis bakka qilleensi wayii seenee silaafatee bakka lafadhee jenii namni jenuu bakka ofirraa bakka nuti sinii baqannee bakka sanii achi booda bakka humna addaa fideliitti gannaganii. Kan hin jedhu maaliif rukutanii? Shufeerticha kana bakka jechuun wallee bakka dhimma wayii achi dura ture waa sirrii qabaatee beekne isaatu jirutti dhufan beektaa. Dhiisi jennaan maa hin dhiisu jee bakka lolee jechuun. Namni gaarii kanaatu dhaame nama dhiisi jeen san osoo ta'in mucaan kun bakka jechuun akka dingatatti jidduu bee. Gurbaan dhaame kun nama umurii hagamiiti? Nama umurii bara xiqqaadha umurii qaama nama 18 fi gidduu kana keessa bakkaati nama. Kanaaf amma gurbaan gidduu seenee rukutameettanii qawweedhaan rukutanii jarri poolisii? Qawwee poolisiin qawwee rukuttee mataa keessa rukutan akkana gara duubaa kana. Dhimma ajjechaa kana irratti kan gaafanne hoogganaan qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaa Koomaandar Jeelaan Amaan poolisiin ajjechaa raawwate kanaan gadduu isaa ibsaniiru. Dhimmichi raawwatamuun isaa raawwatamee jira. Dhimmichi raawwatamee fi ta'uun qabu lubbuun nama bahuun qabutti gaddina. Wanni raawwatame kun ammoo ka'umsi isaa sababa koovidiidhaan baajaajiin nama 4 feetirraa ka'ee maa feetan kan jedhu saniini kun ammoo mucaan amma du'e kun badheedhaa dhufe sababa maaliin ammoo akka rukutame ka dhugummaa isaa amma dogongora ta'uu isaa itti amannee to'annaa jala oolchinee jirra. Naannoo sanitti ammoo wanni jiru ka'umsi isaa maali eessarraa ka'eet kan jedhu suni akka qoratamee adda ba'u kallattii magaalaadhaa kennee hojiin itti fufee jira. Namni shakkame sun ammoo namni dhimma kana raawwate ammoo to'annaa seeraa jala oolee jira. Guutummaa isaa ammoo qulqulleessinee tarkaanfii seeraa uummataadhaaf ibsina. Namni to'atame kun miseensa poolisii humna addaati? Lakki poolisii edileeti. Warruma poolisii edilee keessaa yeroo darbe mootummaan dhiifama godhee fi Asmaraatiin galan leenjii poolisii ogummaa fudhataniitiin tajaajila poolisii kennaa jiran malee poolisii humna addaatii miti. Odeessa keenya isa xumuraan humni addaa Oromiyaa erga eebbifamee uummata keessa soso'uu eegalee reefu ji'a muraasa. Kaayyoon humna kanaa jijjiirama kana tiksuu akka ta'ee fi rakkoo nageenyaa naannicha keessa uumamu to'achuuf akka kaayyeeffate pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kana dura dubbatanii turani. Ta'us humni kun hidhaa, reebicha akkasumas ajjechaa dabalatee himannaan adda addaa irratti ni ka'a. Akka fakkeenyaatti kana dura kan dubbisnee jiraataan godina Bunnoo Baddellee waan irratti raawwatame jedhan akkanaan dubbatanii turan. Ammaan obbolaa foon fixanii obbolaa nama lama mana jalaa ajjeesaniiru mana foona jalaa gubanii anamma lubbuu kootiin baqadheen waan uffatu qabu kan nyaatu kan dhugu tokko illee qabu
shanee qallabdanii jedhanii abaa'oo qallabdi jedhanii jarri kun waan jennu girdii nurra dhaabanii ulee nurra dhaabanii mana koo gubanii haadha warraa koo amma ijoollee sadii qaba ijoollee sadii wajjin haati warraa koo iddoo isheen fuute hin beeku isa kana qaamni kun qaamuma mootummaa humna addaa jedhanii gadhiisanii humna addaa kun dhalaa biran darbanii ijoollee biran darbanii jaarsa maanguddoo biran darbanii rakkina rabbinuu nagarre keessa jirra maal tokko bira darbaan jedhanii humna addaa kana shimala sabbiisaa ture jisee gadhiise jedhanii kana waan saanuu galuu tokko illee hin dadhabne nuyi wallaalle nuti. Dhimma himannaa kanarratti kan gaafanne hoogganaan nageenyaa Oromiyaa maddi ijoo rakkoo nageenyaa hidhattootaa jedhanii ibsanii turani. Himannaa humna addaa Oromiyaa irratti ka'u kan gaafanne Komishinarri itti aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Girmaa Galaan himannaan humna kanarratti ka'ee nu bira hin dhufne jechuun himu. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Inni humna addaatiin wal qabatee jiru humna addaa erga balleessee ba'e baatii muraasa kana keessatti immoo naannoo keenya keessatti nageenya waaraa ta'e buusuudhaaf injifannoowwan gurguddaa galmeessaa jira. Humni kun qabatamaattis immoo gaachan Oromoo ta'uusaa gochaan agarsiisaa jira jechuudha. Garuu Komishinar ani gaafachaa kanan jiru keessattuu komii namoota waraana keessa hin jirre yookaan immoo namoota nagaa wajjin wal qabatee ka'u. No maal nu bira komiin akkasiin dhufne baay'ee nama sammuu qabu bar nama guutuudha nama yaaduu danda'udha humni kun bar nama aantummaas qabu eenyu ol humni kun aantummaa uummataas nama qabudha. Humni keenya uummata nagaa tuquu akka hin dandeenyes guutumaa guututti nuti jala murree beekna jechuudha. Humni addaa uummata akka miidhaa jirutti immoo wanni ka'u kun yaada kana gonkumaa kan fudhanne ta'uusaa yeroo darbes kaafnee jirraa ammas hin fudhanne. Uummanni Oromoo humna addaan shakkine. Humna addaa warri sodaatee lafa dhiitu warra aangoo karaa qaxxaamuraatiin karaan taaneen odeeffannoo sobaatiin hawaasa mobilaayiz godhanii gara aangootti dhufuudhaaf paartiilee siyaasaa warra halkanii guyyaa shubbisu jara sana jechuudha warri humna addaan jaallanne. Fakkeenyaaf godina Bunnoo Baddellee aanaa Daabaannaatti manni namaa kan gubate akka jiru akkasumas immoo godinaalee Wallagga Lixaa aanaa Ganjii fi Laaloo Hassaabitti godina Shawaa Kaabaa keessattis humnootii nageenyaatiin namoonni qulqulluun ajjeefaman akka jiran maatirraallee odeeffannee jirra. Qaamni immoo lafaa ka'ee uummata miidhu uummata ajjeesu akkasiin jettan kana uummata dararoo jiraate isa kana nutis innis akkuma nama yakkaan shakkame tokkotti shakkamee to'annaa seeraa jala ooleetti qulqullaa'aa jechuudha. Miseensi keenya illee nama uummata miidhu bobaa jala kaa'annee deemuudhaaf fedhii akkasiis hin qabnu. Miseensi keenyas immoo gocha akkasii lafumaa ka'ee hin raawwata waan jedhu amantaa akkasii hin qabnu. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya galgala kanaaf qopheessine kanumaan xumurreerra. Kan isin dhiyeesse ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Kan qopheesse immoo Ammayyuu Taanaadha. Odeessaalee dabalataaf marsariitii keenya daawwachuu ni dandeessu. Bor sagantaa biraan walitti deebinaa nagaan bulaa. Thank you.